Nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu nagaa keessan miti angalata Kiristoos nagaan qaba ishoo baga nagaa taatanii እና guyyaa har'aa immoo gaaffii baay'ee buluun nagaafattanis jirtu keessaanii mataan keenya kan bubuqqa'uu fi kan hin jabina hin qabne jechuun baay'ee mataan buqqa'uu lallaafaas ta'uu danda'a jabaatas ta'uu danda'a garuu hin bubuqqaa malli isaa maalii jettanii kan nagaafattanii jirtu. Anis immoo qibaatii baay'ee gaarii kan ta'e mataa isin jabeessaa akkasumallee immoo mataa isin baay'isaa akkasumallee mataan dheeressa jechuudha baay'isee dheeressa jechuudha garuu akkaataa itti fayyadama isaa immoo isinitti nima akkaataa hojii isaa akkaataa fayyadama isaa ittiin isinitti nima. Kunoo akkuma argitanii wantoota kanarraatiin hojjechuuf jira jechuudha. Tokkoffaa irratti akkuma argitanii abasuuda gurraachadha kuni. Abasuuda gurraacha argaa jirtu. Lammaffaa irratti jinjibiladha kuni. Sadaffaa irratti immoo nyaata shunkurtiidha jechuudha. Arfaffaa irratti immoo roozmarii nan qaba roozmarii engada qibaatii sarraa hojjedhee kan nambisadheeru jira. Kanaafiyyuu warroota kana baay'ee faayidaa qabeessa kan ta'e baay'isee mana akka jinjibilaa hin jiru jechuudha. Jinjibilli baay'ee mataawwan haphii hin baay'isa. Abasuun immoo mataa keessumaa mataa warra caccabu mataan akka hin caccabne mataa jabeessa mataa dheeressa jechuudha. Jinjibilli garuu addarraa kan nama luqqa'e akkuma roozmarii kanaan akkuma alooveeraa hin biqilchaa jechuudha. Baay'isee hin biqilcha jinjibilli. Qibaatiin jinjibilaa yoo argitaniitu ta'e onlaayinii garaa irratti baay'ee wuddiidha. Sababni isaas kan mul'ate baay'ee qorichummaan jinjibilaa baay'ee akkuma ta'e akkasumallee hojiin isaas baay'eedha jechuudha. Mataa magayeen mataa keessatti miidhaan inni qabu hin jiru. Akkasumallee foroforii mataa foroforii qabuuf illee jinjibilli foroforii hin balleessa jechuudha. Garuu qibaatiiwwan kana yeroo itti fayyadamnu akka qibaatota kaanii guyyaa 2 guyyaa 3 irra bulchinirra oolchinu otoo hin taane qibaatiin kun akkuma kaastir ooyilii yookiin immoo qibaatii zayitii qobboo biyya keenyatti qobboo jedhama. Zayitiin qobboo baay'ee mataa dheerisuuf gahee guddaa qaba. Akkasumallee immoo arrilleen biqilcha. Dabalataan garuu mataarra yeroo dheeraa yoo ture mataa kukkuta jechuudha. Abasuunni kunis bulle dibannee sa'aatii 20 guyyaa tokko buluu ni dandeenya. Isaa ol garuu hin eeyyamamu. Otoo danda'ame ganama dibannee galgala miiccachuu yookiin immoo galgala dibannee bullee ganama yeroo hirriba keenyarraa kaanu miiccanni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaas baay'ee humna qabachuudha abasuun. Kanaaf jinjibilli akkasuma jinjibilli akkuma beekamu gubaadha. Baakteeriyoota garaagaraa hin ajjeesa jechuudha. Shayiin amma yeroo qufaan qabu shayiitti daballee yoo dhunne furdinaaf illee furdinni nu keessatti yeroo wanti keenya garaa keenya keessatti coomni baay'atu coomarree kan baquu ni taasisa waan ta'eedhaaf jinjibillis baay'ee ofirra tursiisuun guyyaa tokko yookiin sa'aatii 12 ala hin barbaachisu hin gorfamu jechuudha. Qullubbiin adii wantoonni kun inni kun jajjabinaaf yoo ta'e kun immoo qullubbiin adii immoo lallaafisa mataa hin fayyadamaadha. Roozmariin immoo akkuma beeku faayidaa qaba waan makam keessatti yoo itti fayyadamne faayidaa qabeessa waan ta'eef kanarraatiin hojjechuu fedheera jechuudha. Isa kana garuu yeroo miiccachuuf ka'u malee akka qibaatota alooveeraa akka qibaatota qurunfullii akka qibaatota akkasumallee immoo qibaatawwan torban darbee keessa hojjechaa ture. Akka qibaatota warra kaanii miiccannee kan dibanne osoo hin taane kana yeroo miiccachuuf kaanu galgala yoo ta'e galgala dibannee ganama yoo ta'e immoo ganama dibannee galgala miiccachuu shaashiitti taqallallee malee yeroo dheeraa turuudhaaf hin gorfamu wanta akkasii jechuudha. Akkuma beekamu xiqqoo ishee akka wal nyaatiinsa sirrii taasisuuf ani jinjibila nan kukkutaa roozmariin wantiidha irraatiin shamaxxaxa jechuudha. Maaliif miicee firiijii keessan kaayira waan ta'eef waan tokko miicuu qabduunna suuqirraa yeroo bittanii miicamuun giddidha obboloota koshii እና miicaa isiniin jedha. Fireeshiidha kuni
ta'us miicamuu qaba. Harka nama baay'ee tuttuqaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Sammuun keenya eegamuu qaba. Waan hundumaaf sammuun keenya nagaa yoo ta'e waa tokko yaaduu dandeenya. Darbee xinnoo isheen daaka kana maaliif daaka beektu akka qibaatiin sirriitti keessa galuuf giddi qibaatiitiin hojjetamu waan ta'eef qibaatiin akka keessa galuuf daakaa jechuudha. Amma ishee bicha godhatan kana jedha. Daakiin jira jechuudha. Kun akkasuma ta'ee jira. Isa booddee jinjibila kanarraa yoo wanti isaa kaasne rakkoo hin qabu. Qola isaa yoo baasne qola isaa baasuu qabna. Ishee qolli isaa yoo dhiisnes rakkoo hin qabu. Yoo baasnes immoo gaariidha jechuudha. Egaa obboloota kun maaskii uffachuu nan baay'isa. Sababni isaas ani addana kanatti naan eeyyamamu daqiiqaa baay'ee maaskii ofirraa fuudhuun jechuudha. Lafa nani jiru kanatti kanaafidha. Malee waa biraa miti. Kanaaf maaskii fayyadama yeroo baay'ee isiniin jedha hordoftoota koo. Shitta qabaachuu danda'a. Sababni shitta qabaatuuf tokkoffaa qullubbiin adii shittaan isaa baay'ee intinaadha. Ija kanaaf qabaachuu danda'a. Ammuma sana immoo roozmariin immoo shittaa isaallee dhaamsa. Shittaa bareedaa qaba roozmariin. Akkasidha. Osoo danda'ame kunuuntiyyuu xixiqqoo akka daakamu ta'e bareedaadha isti nan yaala. Sababni isaas wal nyaatiinsa bareedaa waan godhuuf waan daakamullee natti hin fakkaate. Mina mukkura. Odaa kamii jira galata waaqa. Akkuma nan gaddamoo siitime. Aniga video waraabuun naaf hin mijatu jechuudha. Bakka sanaan bakka nani itti deemee ho'isuu yookiin immoo itti egaa akkuma beekamu daqiiqaa muraasa ibidda isaa sirriitti wanti gootanii gadi buustanii daqiiqaa muraasaa fi takattaksiisuu qabdu jechuudha. Akka wal nyaatiinsa bareedaa taasisuu fi yoo baay'ate daqiiqaa 5 ibidda isaa yookiin itoo abiddi jiraatellee abidda gadi bu'aa gootanii akkuma beekamu qibaatiin ani itti fayyadamu qibaatii kokonaayitii fi zeeyituunii walitti makamaa sanaan qabanii isumatti fayyadamaa jechuudha amman fixutti. Yeroo biraa immoo kanadha jechuudhaan kanan qopheeffadhee jiru zayitii baay'isee takka hojjechuun barbaade yeroo miicadhutti akkanan itti dibachuutti jechuudha. Kanadha deemee kan takattaksiisa isaa booddee immoo dhuma isaa viidiyoon isinii waraabaa. Galatooma waan hordoftanii obboloota koo dhumarratti immoo viidiyoon isinii waraabaa.